Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanalii Gurmee ICT Tube subscribe, like, share gochuun nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Barnoota keenya har'aatiin kompiitaraa wajjin wal qabsiisee waan addaa isiniif qabannee dhufneerra. Kompiitarri keenya wiindoon isaadha gosa akkamiitti fe'ame, gosa isa kami kan jedhu namoonni baay'een irra rakkatu. Isa kana haala salphaa ta'een akkaataa isinitti adda baafachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Subscribe, like, share gochuun nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Kompiitara keenya irratti wiindoo fe'ame baruudhaaf jalqaba waan nu goonu jira. BT isaatii fi wiindoo isaa ilaaluudhaaf akkasuma piroosesara isaa fi raamii isaadha baruudhaaf bakka tokkotti isinitti agarsiisa. Turtii gaarii. Asirratti this PC kan jedhu kanarratti dhuftanii right click gootu. This PC kan jedhu kun yoo hin jiraanne immoo task bar irra dhuftaniiti asirratti this PC jettanii yoo barreessitan haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Asirratti tuqattu. Yeroo tuqattan haala kanaan isiniif ba'a. Tokko inni kun. Inni lammataa asirraa qabna waan ta'eef bakka kanarratti right click godhannaa jechuudha. Right click erga godhannee booda xumurarra dhufuudhaan properties jedhurratti yeroo tokko cuqaasna. Erga tuqannee booda akkasitti nuuf ba'a jechuudha. Kompiitarri keenya jalqaba irratti wiindoo maaliitu fe'ame isa jedhuudhaaf bakka kanarratti ilaallaa jechuudha. Wiindoo 10 jedhama inni kun. Wiindoo 10 Pro'tu fe'amee jira jechuudha. Itti aansuudhaan wiindoon 10 kun immoo gosa lamatu jira. BT 64 fi BT 32. Kanaafuu wiindoon kun immoo BT meeqatu fe'ame, raamiin isaa meeqa, piroosesarri isaa isa kam isa jedhu nu waliin turtii gaarii. Asirratti kun piroosesarri isaadha Intel R Core TMI Core 3 dha. Inni kun CPU'n isaa immoo 2.20 GHz dha jechuudha speediin isaadha. Haala kanaan kompiitaroota iCore 3, iCore 5 fi iCore 7 jedhameetu jira jechuudha gosoonni isaadha. Inni kun kana fakkaata iCore 3 piroosesarri isaadha. Itti aansee raamii isaati. Raamiin isaadha GB 4. Kompiitaroonni baay'ee fast ta'an yeroo ammaa raamiin isaaniidha 4 hanga 8ti. Kanaaf raamii isaa namoonni ilaaluu barbaadan illee bakka kanatti dhuftanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Then wiindoon keenya immoo BT 64 moo 34 isa jedhu bakka kanarratti system type isaadha dhufnee ilaaluu qabna. Yeroo kompiitara bitannus yeroo kompiitara keenya bitame wiindoo operating system BT isaa baruu barbaanne illee bakka kanatti dhufnee ilaalaa jechuudha. Inni kun amma operating system BT 64. BT immoo garaagarummaan isaadha cimina isaatii fi wantoota irratti fe'amuuf performansiin speediin isaallee baay'ee garaagaraa jechuudha. Activationii fudhachuu irratti illee akkasuma kan isiniif wiindoo kompiitara laaptooppii keessan irratti fe'e BT 64 ta'uu qaba jechuudha. Inni itti aanu activation windoodha. Wiindoon keessan activate ta'uuf dhiisuu isaadha kan adda baafattan window activation kan jedhu ni jira jala kanarratti. Isa irratti ilaaltu jechuudha. Amma inni kun window is activated jedha jechuudha. Kan activate hin taane immoo window is not activated jedha jechuudha. Yookiin immoo not given jedha jechuudha. Isa kana sirreeffachuudhaaf yookiin immoo activate godhachuudhaaf product key isaa Google irraa window 10 product key jettanii search yoo gootan fidee isinii naqa gosa baay'eedhaan. Isa keessaa kan isinii fudhate yaaluudhaan change product key jettaniitu itti galchitu jechuudha. Digitii 25 moo 24 jechuudha. Haala kanaan product key isaa yeroo argataniyyuu window is activated isiniin jedha jechuudha. Egaan hordoftoota keenya sagantaan kompiitara keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Haala kanaan kompiitarri keenya BT'n isaadha, raamiin isaadha, piroosesariin isaadha maal akka fakkaatuu fi wiindoo isaa activated ta'uu fi activated ta'uu dhiisuu isaa haala kanaan adda baafachuu dandeenya. Sagantaan keenya irraa gabaabinaan kana fakkaata. Haga sagantaa itti aanutti turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.